Eebila 2026 oduu sibuu neetworkii yeroo kana isin biraan geenya. Haasaan pirezidaantii naannoo Oromiyaa dubbii fakkeessaatii jedhe waraanni bilisummaa Oromoo ABO WBO'n. Torban dabarsaa jirru kana keessa pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa dubbii dubbataniin qe'een Oromoo nagaatti deebi'uu qabaa jedhan. Kanaafis mootummaan qophii ta'uu ibsanii abdii haa ta'u marroon na waliin dubbachuu yoo barbaadan bakka isaan jiran hin naqa jedhanii turan. Waan Oromoon qabu kenninee fuulduratti tarkaanfachuuf mootummaan qophiidha jechuun isaanii kan yaadatamu ture. Karaa nagaatiin ala dubbiin kun akka hin xumuramne eeranii boqonnaa kana cufnee qe'ee Oromootti nagaa waaraaf dursa kennuu qabnas jedhan. Haasaa pirezidaantichaa hordofee gorsaan ajajaa olaanaa ABO WBO obbo Jireenyaa Guddataa BBC waliin turtii taasisaniiru. Obbo Jireenyaa Guddataa turtii isaaniin akeekni haasaa obbo Shimallis dhugaa miti kijibadha jedhan. Gareen sun namoota malammaluu maallaqaan bituu aangoo isinii kennina jedhanii ofitti hirkisuu sana booda ummatichi rakkoon isaa furame dhiifate dhimma keenya miti waan jedhu adeemsisaa jedhan. Siyaasni isaan geggeessan siyaasa wal'aati kan jedhan obbo Jireenyaan dubbiin obbo Shimallis dhugaa akka hin taane gadi jabeessanii ibsaniiru. Mootummaan marii nageenyaaf qophii akka hin taanes obbo Jireenyaan haasaa isaanii keessatti eeraniiru. Bitootessi 24 waggaa 8ffaa injifannoo jijjiirama biyyaalessaa sababeeffachuu jedhuun yeroo mootummaan PP hiriira dirqama uummata yaasuu isaa hordofee namoonni siyaasaa tokko bitootessi 24 yeroo itti Oromoon kan duraa caalaa cabe hidhame ajjeefame qe'eef qabeenya isaarraa itti buqqa'ee fi zaliila hammanan jedhamne irra ga'eedha jechuu fi yaa waggaa 8 kanatti waan hedduu dhabuu Oromoo yaada isaanii miidiyaalee hawaasaa irratti hiraniiru. Oduu xumuraatiin manni maree nageenya dhaabbata biyyoota gamtoomanii dhimma hulaa Hormuz irratti mari'achuuf jira jedhame. Yoom akka mari'atu garuu ifatti hin ibsine. Manni maree nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanii UNSC dhimma nageenya hulaa Hormuz irratti boruu mari'achuuf akka ta'e himameera. Sunis sararri daldala addunyaa cufamee jiru akka banamuuf abdii guddaa uumeera. Ameerikaan gama isheetiin Iraan yeroon otoo hin dhumatin gara waliigalteetti akka dhuftu waamicha dhiyeessiteetti. Gama biraatiin ammoo olollii fi wal gaareffannaan biyyoota lamaanii akkuma itti fufeetti jira. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp buufataaleen elektirikaa Iraan xiyyeeffannoo haleellaa ta'uu akka danda'an akeekkachiisaniiru. Dubbiimaan waraana Iraan Ibraahim Zolfaagar ammoo Ameerikaan buufata elektirikaa yoo haleelte Iraanis dhaabbilee teekinooloojii fi annisaa Ameerikaaf Israa'el naannichatti argaman irratti haaloo akka baatu hubachiisaniiru.